Arrantana wanni singarsiifnu YouTube akkamitiin banannaa YouTube ogga banannu akkami banama create gogoon akkami create goonaa waan jiru hedduu qallalidha namoonni hedduun keenya ni beeytanii gin namoota hin beeyneef namoonni narra bilbilanii namoonni hedduun takka nagaafachuu jiranii akkamitti banannaa amiira akkamitti banachuu nu wayyaa nu banimee fa'aa namoonni naan jaantu jira waan akkana nama dhibuu miti hedduu qallalidha mata dura eessena direct YouTube seenna jechuudha YouTube application keenya kana jechuudha application keenya kana seenna if application kana YouTube direct seenna booda nu fida yoo email bananne email banachuu nu barbaachisa email yoo hin bananne te email jechuun ni beeytanii email yoo qabaatan asirratti boota amma tuqe kanatti si boota yeroo kanatti ni mul'ata email yoo banatan taate amma fakkeenyaaf kun carcar baddisaa jaa channel khiyya create godhuudhaaf hedduu naaf qallalidha boota caa jettan tuqe laal baddisaa boota itu taman gadoo tuqa boota ani email khiyya carcar baddisaa waan joofi malee keessan waan fedhe jechuu danda'a akkan dogongorre matana jechuudha bootuma tana ogon carcar baddisaa tana ogon gadduqe channelaan banadhaa jechuudha inoo amma fakkeenyaaf carcar tana gadduqa maqaan kee sirreeffadhu naan jaa maqaa kiyyaan sirreeffadhaa carcar baddisaa jooni naaftaa carcar baddiisuma jooni carcar baddisaa jeen seef godhee maqaa kiyyaa akkasuma footoo xiyyan itti galchaa footoo xiyya galchuun hin barbaadeessan tuqa daawwattoota keenya bootuma tanan tuqala bootuma tanan footoo xiyya tuqa footoo xiyya alaabaa Itoophiyaa tanan irra haa alaabaa Itoophiyaa tanan irra haa Sambo daraan oggoo waan akkanaa isiniif itti daawwattoota keenya boota create channel kajoo kana tuyna create godhannee jirra jechuu bakka amma asirratti maal agarra akkuma asirratti ilaaltan kanatti boota sii tanan tuqa boota sii tana oggoon tuqe boota caan jirtu tana oggoon tuqe channel kiyya naa bihee jira jechuu maal jaa carcar baddisaa jaa hedduu qallalidha create amma boota tanatti yoon nama fakkeenya viidiyoo kan ol darbachuu barbaadu taate haala kanaan upload godhuu danda'a eessan tuqee create kajoo kanan tuqa jechuudha samboodatti akkatti naaf fiduu danda'a amma viidiyoo tokko kan ol darbuu barbaadu jiraate fakkeenya viidiyoo tokko ol darba kan ol darbu gabaabadha waan ta'eef asirratti akkaataa ol darban seera mataa isaa qaba amma kun asirratti maal jaa kun private jechuun nam tokko ilaalu jechuudha ana qofa ilaala public yooniin godhe nama hunda ilaala amma private godhe maaliif public yooniin godhe nama hunda adda viidiyoo kana hedduutti hin qophoone yoo ta'eef amma fakkeenyaaf hoo gadhiisuu barbaadan isin public akka tuquu ni dandeessanii ani immoo private godha private yooniin godhe na qofa ilaala jechuudha inni akkasitti godha editingii waan hedduu na barbaachisuuf maanta akkanan godha amma kun maal jaanoo it is not made for kids ijoollee xiqqoof immoo akkamii asitti immoo kun maal jaa YouTube kana viidiyoo kana namoota umriidhaan haa dangifamu akkamii maal jaa kan upload godha bakka sammuu daraan ammoo upload ta'uu jira sii viidiyoo kajoo kana hoo tuqxe haala kanaan viidiyoo kiyya gadhiifachuu ittiin jira jechuudha bakka viidiyoo kiyya ammaan tana gadhiifadheetiin jira manage your video ni kan je video kina ba jo amma woni kulfi tan sarate gartani na tara gudati male video kana wanta joon danda vi kulfi on ra khasi public gudun danda amma woni senilale akuma gartan kana akkuma gartan kanatti banadhee jira daawwattoota keenya iddu banachuun hedduu qallalidha namoonni hedduun takka daawwaltanii nagaafatanii akkamiin nu banii faamna fanaan jettanii baniisi waa takka wanta hin jiru waa takka hedduu qallalidha isinummaan achuma ta'a banadhaadha akkuma isiniin jee waan hin jee kana jala deemaati banadhaadha hedduu qallalidha galatuma